Haramaya, Haramaya. Hai. Tahu? Tingkari bishanitti. Bishani qarraan sira bulundani. Haramaya kan dia pakai karet saat ciptaan kana. Indah kayak itu sudah ada kulen ini bega, baru. Yero, macam ko poine. Kopi warung kira sudah ada. Doni ayo tadi mau dan deh. Kenapa ini laga Haramaya kita mah? Laga sultan Haramaya tergambar. Ko teu bishani kesa sigu rawati yayu. Yo kumtel legal. Janda kuni bena. Sila jolle langano ti jolle shalla ti. Bishaan biratti Itti guddate laga waabee keessatti guddate akka qurxummiitti ta'etti laga waabee keessa guddate achi keessa bahe. yaa salaam. Kanaafuu bishaan daakuun Nadhibu na rakkis. rakkoon qabu yoo bineensa keessa jiraatee sadi akka tasaa bineensi sun sodaate malee. Injiru. Haroo Haramaya irratti eegumsillee kan baay'ee hacimee jiru. Kunoo dooniiwwan baay'een lalluu achis gamanaanis jiru. Kanaafuu Waan nama nyaatu fakkaata. Garuu namatti isa nyaata malee inni nama nyaatu fakkaatu. Hundumaafuu qurxummii laga Haramaya irra jirra. Bakki itti argamnu sun godina Harargee bahaa magaalaa Haramaya laga Haramaya haroo Haramaya irratti argamna. Qurxummii nyaachuuf deemna. by the way wanni kun haroollee miti hara akkanumatti uumamaan taa'aa hara malee haroo miti. Qurxummii reef laallisan nu affeelanii nu qopheessanii nu kennanii jiru. Isa nyaachuutti jirra. Dandameetiin laara. Waaw! Ni mi'a dhugaa baay'ee mi'a. Wayita jira isa laala waan nama nyaatu fakkaata. Amma immoo nuti nyaachuuf jira. Haa nyaannu. Bulchoo? No. Koottaa dhufa nyaadhaa jiru si yoo barbaaddan. Qurxummiillee nyaachuuf deemna. Qurxummii akka nu affeelanii. Qurxummiin gamatti hojjetamu jira by the way gamatti hojjetamu jira kunoo. Daasaalee gamaa isin agartan kun hundi bakka itti nyaanni qurxummii hojjetamudha. Kanaafuu haga nuti shirshir jennee bishaan kana isin agarsiifnee deebinutti moojii isin hojjetama. Haga isin affeelanii jenneetiin